Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo raatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aa qabadhee dhiyaadheera Allalisee Wadaajooti. Oromiyaa bakka garaa garaatti hiriirri mormii eegalee jira. Sirni gabaa lagannaas haala gaariin itti fufee oole. Oduun nu ga'e akka hubachiisutti Oromiyaa guutuu keessatti hiriirri mormii fi gabaa lagannaa wal qabatee gaggeeffamaa jira. Gabaa lagannaan hidhamtoota siyaasaa akka hiikaman dhiibbaa gochuuf kan waamame ture. Hiriira mormiif sababa kan ta'e ajjeechaa guyyaa kaleessaa Oromiyaa bahaa Hammarreessaa keessatti agaaziin raawwatamedha. Hiriira kanarrattis qeerroon daandiitti bahanii dhaadannoo diddaa wayyaanee fi leelloo abaa'uuf qaban dhageessisaa oolan. Wayyaaneen nuun bulchu abaa'uun nu haa bulchu jechuun fedhii isaanii ifatti himataa oolan. Dhaggeeffattoota keenya haalli mormii kun hedduu bal'aadha. Oduu kana kan hordofe dhaabasaan maaltu akka deemaa oole nuuf ibsa. Egaa akkuma beekamu guyyaa 3f gabaa lagachuun labsameera. Har'a wiixatarraa eegalee guyyaa 3f deemaa sababa kan ta'e hidhamtoonni siyaasaa haal duree tokko malee akka hiikaman kan gaafatudha. Kun ta'e otoo jiru guyyaa kaleessaa Hammarreessaa irratti lammiiwwan keenya buqqa'anii rakkina keessa jiran hedduu irratti agaaziin dhukaasee namoota fixe. Kun immoo namoota hedduu aarseera. Sababa kanaan har'a aariidhaan kan guutaman miseensonni qeerroo bakka adda addaatti karaa cufuu mormii itti fufanii jiru. Akkasumas gabaa lagachuun Oromiyaa guutuutti itti fufee jira. Bakka tokko tokkotti namoonni gara boodaatti harkifatanis boodarra dhaamsa darbeef akeekkachiisaa kennamerraa ka'uudhaan hundi isaanii dunkaanota adda addaa jiran cufuudhaan gara manaatti galaniiru. Mootummaa wayyaanee haala kanatti rifachuudhaan tarkaanfii tokko fudhateera. Burraayyuu irratti dargaggoota doorsisuuf yaaleera akkasumas itti dhukaaseera. Walisoo irrattis akkasuma beegii irrattis tarkaanfii wal fakkaataa fudhatamuuf yaalameera. Gara Baalee irrattis akkasuma. Oromiyaa guutuu irratti wanta adda godhu sagalee tokkoon ilmaan Oromoo tarkaanfii jabaa fudhachuudhaan mootummaa kana jilbeeffachiisaa jiru kana ammaaf wanti jiru. Galatoomii dhaabasaa. Qabsaa'oo uummataan kan muddamte wayyaaneen galgala kana obbo Baqqalaa fi waayilotan isaa 7 akka hiiktu beeksifte. Abbaan alangee wayyaanee akka himetti himannaan obbo Baqqalaa Garbaa, Gurmeessaa Ayyaanaa, Addisuu Bullaallaa, Dajanee Xaafaa, Geetuu Gaarumaa, Tasfaayee Liibanii fi Bayyanaa Rudaa adda citeera. Garuu sababa mana murtii wayyaanee isaan adabee jiruuf adeemsa dhiifamaan malee hin hiikaman. Akka wayyaaneen jettutti dhimmi isaanii boordii dhiifamaatiin ilaalamee haga pirezidaantii biyyattiitiif dhiyaatee ragga'utti hawaasatti hin makaman. Kun immoo murtii dabaa kanaan dura isaan irratti darbe irraa kaasuu diduuf kan shirame. Qeerroon bilisummaa Oromoo battalatti ibsa gabaabaa nuuf ergeen qoosaan wayyaanee kun ammaan booda keessummeessamuu hin qabu. Qeerroon bilisummaa Oromoo akka hubachiisetti wayyaaneen uummata sobaa waggaa 26 dabarsite ammaan booda kaardiin jireenyaa kennamuuf hin qabu. Dimookiraasiin addunyaan ittiin bulaa jirtu furmaata gahaa waan hin taaneef sirna gadaa irratti hundaa'uun barbaachisaa ta'uu hayyuun Oromoo himan. Hayyuun xiinhawaasummaa Dr. Asaffaa Jaallataa gaaffiif deebii TV Afaan Oromoo isaatti qophii dhimma keenyaa waliin taasisan keessatti sirni gadaa furmaata hedduu akka of keessaa qabu dubbatan. Gabaasa kana dhaabasaatu qindeesse. Dr. Asaffaan gaaffiif deebii kana keessatti akka ibsanitti modeeliin addunyaan ittiin bulaa jiru dimookiraasiin akka gaariitti hojjechaa hin jiru. Warri sobus warri diktaatorshiip adeemsisus warri nama jiisus warri nama saamus dimookiraasii ma dubbata. Nuti garuu dimookiraasiin baay'een isaanii dimookiraasii sobaa ta'e nutti argame. Rakkoo kanaaf furmaata jabaa kan ta'u akka Dr. Asaffaan himanitti sirna gadaati. Akka ilaallutti dimookiraasiin egaaliteeriyaan dimookiraasii kan gadaa caalu biyya lafaa irratti nagarra. Yeroo uummata keenya gadaan bulaa ture uummata cimaa, uummata boonaa, uummata humna qabu, uummata nama biraan irratti roorrisuu hin dandeenye keessumaa jaarraa 16 amma 19 uummata boonaa
ummata nama sasaamuu dhufe nama isa keessaa bahee isa gane ofirraa dhowwee jiraachaa ture. Fakkeenyaaf ani aadaa biyya lafaa sivilaayizeeshinii biyya hundumaan qoradhe akka nama qoradhe argetti sirna demokraasii gadaa caalu nagarre moodelii isaa. Dr. Asaffaan akka dubbatanitti gadaan walqixxummaa dhala namaa eegsisuu keessatti seerotaan buluu fi akkasumas rakkoolee dhala namaan hiikuu keessatti gahee guddaa qaba. Lafa barbaachisaa ta'etti muuxannoo warra kaanii ergifachuu dandeenya. Garuu hundee dhimma keenya irratti aadaa keenyaa fi sirna polotikaa keenyaa moodelii gaariidha. Nu dhiisi Afrikaaf iyyuu uummata biraaf iyyuu moodelii gaariidha jennee ilaalla. Kanaaf mootummaan Oromoo gara fuulduraatti yeroo dhaabbatu sirna gadaa irraa ergifatee sirna kanarratti sirna seeraan buluu irratti yoo hundaa'e Oromoon rakkinaa fi beelaa fi qubaa fi hiyyumaa fi saamichaa fi ajjeechaa jalaa ba'annee ilaalla. Gumiin Oromiyaa addunyaas haala kana qorachaa akka jiru kan ibsan Dr. Asaffaan yeroo ammaa kanattis hirmaannaan dhala Oromoo dachaa akka ta'u hubachiisan. Yoo hundumti keenya ga'aa keenya hundumti keenya baane ummati Oromoo yeroo dhiyootti bilisa ba'aa biyya isaa qabaata mootummaa isaa qabaata namoota biraa wajjinis nagaa wajjin jiraata. Kanaaf hojiitti ka'uun nurra jira. Tokko namaa taa'ee oduu odeessuu dhiisee hojiitti ba'u qaba. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya hafe waliin nagaan nuuf tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Bisa kabatani aga kabada jiroof jireenya kabada irratti abbayyaata hammaaraan isin hin fedhin galaan abbayyaata dhugaan isin hin maddisin handoodee kormataa bonaaf ganna lalisaa goraa gurraachataa ulfaataa jiraadhaa ji'a goobanaa ta'aa biyya hundaatti ifaa fayyaa nagaa ta'aa horaa lalisaa. Wanjatani karena damma sangat tanda makda ke sangat wae gara koke kami ke student kolol ya borangat kolol ya borangat tamate te baguti tururu jagara ko otama yeronge suti tamma yeronge sut ini chamali kotum berati bau male tilmamo male ke shumut maka bala umale ya jolle bandera kang gurra ba bandera kang gurra ba bandera ka gurra ba bandera ka gurra ba bandera alkani buya jore e bomati kona kore e labana senu tabe ya jolle telefo otubo mali na kabe tubo mali na kabe Nangkume mata busen tarida nabo besen tarida nabo bes Kore de debe takka michira bunyo odide natti debe takka michi mangudong oja jole je telefo ya jole je telefo Ibe kan kalonke migirri ke bidunke sundrike targanan talanya chung odam nan talle sabulu dam nan talle sabulu Mamata ko odia do cima tu jirang kita lamang garako bore forma tu jirang ke nyuko cima detan kupi garai kabang kuning et kati sambake kuting et balwa demba sapene tarba de derat odin binare alen et takaba poti duri et garam ko gudaya da dubadu kaya turi Kaya dena gamang adgata yat safaru odina firako bare tur kayet wa karung odko bare felu yadam ada belu lesu yada
Hari garati baate tamayomi tanadu. Arbaasan buukii dhaleen eet birraan buukanii dhaleen eet buukanii ilma booraa jaafa waaqnamaa dhaleen eet jaamaan jaamu argataa naaf sadee qabatu. Kanarras maanne eressan saba koos maanne eressan jajamaa yaleellisaa siifana garu jedhaa siifana ga'u jedhamu. Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an Dhaabasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadha. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu har'as kunoo qophii xiyyeeffannaa qabannee dhiyaanneerra keessummaan keenya har'aa keessummaa torbee seenaasaa rakkinoota inni keessa darbe injifannoonni galmeesse milkiin argate muuxannoo garaa kan keessatti kaafnee wal hubachiifne Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaati. Doktorri keenya gidduu kana yaada addaa tokko kaasee yaada kanarrattis karaa raadiyoo sagalee Oromoo oduurraa hojjannee kan turre waa'ee sanarratti mari'annaa. Mata duree yaada bu'uuraa kanaa Oromiyaan adursitu yookaan immoo Oromiyaan adursu jedha. Mee dura keessummaa keenya galgala kana baga nagaan nu deebite Dr. Asaffaa. Hayyee baga nagaan na eeddan uffata mascarraa kana naa kennuudhaaf. Mata dureen garaa fuula Feesbuukii keerratti gidduu darbe baaftee keesse yaada Oromiyaan adursu yookaan adursitu kan jedhu sanarratti hundoofnee oduullee hojjannee dhaggeeffattoota keenyaan kaafnee namoonni baay'eellee ilaalcha qajeelaaf bareedaa akka qabanii waan kanatti akka gammadan barruunis qaamaanis nu beeksisaniiru. Mee waan kana bal'inaan irratti haasofna. Oromiyaan adursu yookaan Oromiyaan adursitu jechuun kun maali? Egaa mata dureen Oromiyaan adursituun kun nama danqa amma isa qulleessuu fuulduratti waa tokko irratti walii galuullee barbaachisa. Oromiyaan biyya abbaa jennamoo Oromiyaa biyyaadha keenyaa jennaan kun ammallee sardaa ta'ullee yoo baate agartee Itoophiyaa naataa jedhu jechaadha. Itoophiyaa biyyaadha keenyaa jechuu sanirraa waan ergifatame fakkaata yoo Itoophiyaa biyyaadha keenyaa jennu ammoo biyyi kun akkuma biyya Jarmanii biyyi tokko akka Deutschland biyya abbaa keenyaa kan jedhan jiru Afrikaa keessa biyyoota akkasii jiraachuu malanii yoo wal jala fuudhaadhuma alternately Oromiyaa biyyaadha keenyaa Oromiyaa biyya abbaa keenyaa yoo jennes rakkoon qabu kan haadha keenyaati kan abbaa keenyaati waan taate isa kana fi lachuu akkuma tiyyuu kaafte kana Oromiyaan hadursitu jennamoo Oromiyaan hadursu jennaan ijoollee afaanitti illee nama qajeeluu baate deemsa keessa itti baramaama deema isa kana kanuman jedha. Gaaffiin kaafte gaaffii bu'uuraati. Oromiyaan hadursituun kun yookaan Oromiyaan hadursituun kun maali? Kuni waanuma rakkina amma keessa jirruu gara itti adeemnu agartee ifa tahuu dhabuudhaanitu yaadii fi dubbii kun yeroo heddummatu bitaacha namatti galaa beektaa maraamartoo namatti kaasa jechuudha. Har'a Oromoon maal barbaada? Absoon biyyaatiif niinaa jiru qeerroon itti ajjeefamaa fi dhiigi itti bu'aa jiru dhangala'aa jiru itti bahiinsi isaa maal tahuu qabaa? Kaayyoon isaas maali? Egaa gaaffiilee biroon akkasuma
yaa'aa deeman jechuudha. Maaltu hoogganaa yookaan immoo hooggansa qabaachuu malee kan jedhu jechuudha. Inni kun gaaffii natti kaasee jechaadha. Yaada agartee natti bule. Oromiyaa dursuun yeroonsaa ammaa. Oromiyaa xiyyeeffannee rakkoo saba kanaa baroota 40 ol 50 ga'aniif eega qabsoon jalqabaa agartee manaa baatee aga har'aa wareegama qaqqaalii kaffalamaa jira. Haa taatuuti injifannoon hin argamne hin jennu waa gurguddaa arganneerraa waa gurguddaa ba'anneerraa. Wanti guddaan garuu waan agartee mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuu inni kuni achi hin geenye achi hin milkaa'in jirraa jechuudha. Isa sanaaf kun agartee waan kaayyoo isa guddaadha, kaayyoo isa booroodha. Eega tahee achi gahuudhaaf dhugumatti paartii 9-10 dhaabuudhaanitu achi ga'amaayi. Dhugumatti kun Itoophiyaa ijaaruuf, Itoophiyaa leellisaa, kun ammoo Oromoodhaaf, Oromiyaadhaaf quuqamaa iddoo meeqatti wal cabsaa achi hin ga'amaayi waan jedhuudhaaf waan namatti kaasuu ta'a jechuudha. Isa kana furmaata ta'a jedhee kanan yaadde haala amma kontekstii amma agartee haalli siyaasa biyyichaatti deemaa jiru kana counter narrative counter point ta'a jedhee wantan yaade Oromoo irratti xiyyeeffannee Oromiyaa irratti xiyyeeffannee hojjechuun dirqama ta'a jedheetani. Egaa inni kun walumaa gala inni dantaa Oromoo dursuudha. Oromoo mirga abbaa biyyaa isaa mirkaneessuufiidha. Oromoon hadursituu yookaan Oromiyaan hadursuun risoorsii qabnu, qabeenya qabnu, oguma keenyaa fi humna keenyaa Oromoodhaa fi dantaa Oromoof Oromiyaa eeguu fi eegsisuudhaaf haa oolchinuudha. Yoo akkas jennu ammoo saboota ollaa kanneen agartee qabsoo mirga isaaniitiif falmaa jiran irraa of qoollaa yookaan immoo irraa of dhiibna jechuu miti. Sirna dimokiraasii keenyaatiin haala agartee haala itti wal gargaaruun danda'amuun hin deeggarraa deeggarsa isaaniis eegna jechuudha yoo akkas jennu. Kanaaf Oromiyaan hadursitu yeroo jennu jibbiinsa saba birootii miti, jibbiinsa saba biroo qabaanneetii miti. Akkan sila jedhee Oromoon seenaa keenya keessattis sirna guddifachaatiin isa ari'atamee buqqa'ee maal jedhee ofitti qabee guddisuudhaan qixxummaadhaan agartee akka Oromootti nagaadhaan guddisuu, jiraachisuu, waliin jiraachuu aadaa akkasii qaba. Ollaa isaatii wajjinis aadaa nagaatiin waliin jiraachuudhaa qaba. Walii isaatii wajjinis immoo aadaa waadaa eegee, safuu eegee, seera tumatee waliin jiraachuu qaba. Inni kun harca'aa dhufe dhiibbaa baroota hedduutiin. Isa kana kabachiisuudhaaf kanneen qabsaa'an ammoo sirna dhufaa darbaa keessa bara Haayile Sillaasee shiftaa jecha, bara Dargiidhaa waan badee jecha, bara kana kan wayyaanee keessa ammoo shororkeessituu jedhamaatu akkasittiin iddoo meeqatti maqaan nuu bahee iddoo meeqatti caccabnee as geenya jechuudha. Kanaaf gabaabumatti dantaa Oromoo eegsisuudhaaf mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisuudhaa fi Oromoo haa xiyyeeffannu dura mana keenya ijaarrannee dura wal dandeenyee waliin mari'annee ija keessa wal ilaallee waliin teenyee haasa'uu dandeenyee buufannee eega walii gallee booda isa kaan yoo feene waan nurraa eegamu biyyattii keessaati nus saba tokko saba 99 yookaan 100 gahan keessaa qooda keenya waan gumaachuu qabnu yoo feene yoo sabi fedhe isa kana waan dhaabi siyaasaa tokko yookaan murni tokko irratti fe'uu miti uummata irratti fedhii uummataa dantaa uummataa eegsisuudha. Liqamni hayootaa isa kan wanti agartee Oromoo haa xiyyeeffannu inni hin jedhu.
kan isa kaanii kan isa waliinii kanneen wajjin gochuu dandeenya. Ammatti garuu kan ofii hojmanni hin hojjetamin jiran jajjabduu jiru rakkoo irra hin aanintu jiran isa akka Oromootti waliin teenye sanarratti xiyyeeffannee furmaata waaraa fiduun fi hojjechuun jalqabuun ammaa waan jedhudha gabaabumatti hooni nan dheeresse yoo ta'e dhiifama. Mee namoonni akka sirnaan waan itti ba'u kana hubatanii fi yoo namni Oromoo waan Oromoo kana dursee hojjate yookaan Oromiyaan dursu yookaan dursitu jedhamee itti yaadame kun milkaa'e waan sabni keenya barbaadu qabsoo sabni keenya barbaadu tattaaffii ummati keenya godhuuf faayidaa maalii qaba? Wanti kun maal argamsiisa waan addaa? Wanti guddaan wanti inni agarsiisu Oromummaa jabeessa, Oromoo humneessa, Oromoo humna taasisa, Oromoon saba guddaa, Oromoon biyya badhaasuu Oromiyaa jedhamtu qaba. Biyyi xixiqqoon agartee uummati isaa miliyoona takka kan hin guunne illee biyya isaa qabeenya isaa irratti abbaa ta'uudhaaf qabsaa waliin hiriira. Fakkeenyan sii kaasaa uummata Western Saharaawwii Polisaariyoodhaan durfamanii qabsoo geggeessan agartee 1973 qabanii sirna bittaa Spain rukutanii ofirraa eega kaasanii booda Morocco fi Mauritaniaan ammoo qoqqooddatanii qabatanii booda ammoo Moroccoon iyyuu dhuunfattee wannootee jechaadha. Dhaabni akka Polisaariyoo kun yeroo agartee Spainiidhaan rukutu Mauritaniyaatti hirkateeti isanii booddee ammoo gaafa Moroccoon immoo agartee dhuunfatee jedhu immoo Aljeersitti gara Aljeeriyaatti gochuun socho'uun heedkwaartarii isaaniitti godhachuun dirqama ta'ee jechaadha. Kana sii kaasuuf maalinni uummanni Western Saharaawii uummanni Berber qomoo tokkoyyuu hin ta'in malee irra guddaan Berberii haa ta'u uummata walakkaa miliyoonii 500,000 fi 600 wayi uummata gahuudha. Lafti isaanii Saharaadha jechuudha. Western Saharaawii jechuun Saharaadhuma gara lixaa jechuudha. Qoddiidha jechuudha. Mukirra hin jiru kan isaan qaban gaala isaaniiti kan isaan tikfatan. Uummatumti akka Western Saharaawii uummata kana xiqqeessuudhaaf miti kan akkasiin jedhu bar. Lafa qabna biyya qabna jedhaniitu itti cichanii eega 1973 haga dhugaan isaanii kun UN biratti fudhatama argatee agartee Moroccoon illee gani wannoo gara haa qabu malee wannoo jedhanii beekamtii argataniitu itti deeman itti cichanii jechuudha. Uummanni akka Oromoo guddeessi akka Western Saharaawwiitti biyya 20 harka 20 itti naanna'u biyya badhaasuu akkasii qabu kun biyya agartee bunni Itoophiyaan eksporti gootu 80% achi keessaa bahu kun galiin biyyoolessaadhaan naashinaal revenuun garri 60 achi keessaa dhufu kun bishaanni hydroelectric power isaan jedhan kun gar harki meeqaadhaa irra guddaan isaa bishaan guddaa achi keessaa bahu kun akkamittinitu warqeen agartee alboodnii qeesaa irraati balbala isaa duraati utuu qotamuu bishaan achi keessaa bahu utuu buna achi keessaa wannoo jedhu akkamittiin ijjoomee namaa gad ta'ee waan waggaa 40-50 gahuudhaaf jedhu kana cichee haga yoonaadhaa jiru kana galmaan gahuu dadhabe waan jedhu baay'ee gaaffii namatti ta'a. Kanaaf wanti rakkoo keenya rakkinni keenya hamma geenyu waldhaaluu keenyatu guddaan isaa rakkoon keenya xiqqaannee miti jechuudha. Humna namaatiinis ogumaanis qabeenya uumamaatiinis hammasi hin gadi geenya jechaadha. Hamma guddaadha biyya guddaadha. Garuu hamma geenyu wallaalle hamma geenyu wallaalleen kun maali? Safuu gatuu haluu dhiisuu wal safeeffachuu dhiisuu waadaa eeguu dhiisuu aadaa eeguu dhiisuu iddootti kun baay'ee nu xiqqeesse. Isa kanatti nu deebisa. Isa kana jabeessa wanni Oromummaa dursuu kun risoorsii keenya mobilaayiz goonee isa kaaneef galmaan geenyee jennu
waan misoomaa fi waan maarreetti xiyyeeffanna jechuudha. Haga sanitti amma mana koobii irmaa irratti ijaaruuti misooma wanni jedhani amma inniyyuu Itoophiyaa jalatti. Kanaaf waan barbaade hajjama murteeffatu uummatni yookaan Oromiyaa jedhee matuma isaatiin of bulchuu yookaan ammoo Itoophiyaa jedhee wannoo jechuu garuu nuti dirqamii keenya walitti deebinee dhaaba sagal meeqa murna ammoo iddoo meeqatti cabee jiru walitti deebinee miinsi adda addaatiin ta'uu danda'a garuu galmi keenya tokko ta'ee Oromoo xiyyeeffachuun nu tukkummeessaa humna nu taasisaa kaan miti gaafa Afrikaa keessatti waan jedhu amantaa akkasiin qaba hoodhi bu'aansaa faayidaansaa isa kan inni biraan double consciousness waan jedhamtu jira amma yeroo Afrikaan Ameerikaaniin biyya kana jiranii seenaa isaanii yoo dubbisnu har'a kanneen mataa ol qabatanii deeman agartee isa adiitiin qixxee haga ga'anitti ammallee rakkina mataa isaanii yoo qabaatan Web Du Bois faan namoonni beekamoon agartee gurraachonni isaanii waa'ee double consciousness gurraachi biyya kanaadhaa itti rakkatu. Gara tokkoon harka tokkoon Ameerikaa ta'uu harka tokkoon ammoo Afrikaa ta'uu tokko lammata ammoo akka isaan itti of fi walii isaanii ilaalanii fi akka itti addunyaan yookaan uummanni nadiin isaan itti dhufan kun isaan itti ilaalu. Double consciousness kana view adda addaa ilaalcha adda addaa maraammartoo afaan faajjii itti uumuu double consciousness akkasii keessa jira Oromoon amma kun gam tokkoon Itoophiyaadha innumtuu immoo gam tokkoon immoo Oromoodha ofiin jedhaa jechuudha. Kun akka dhaaba siyaasaatti ammoo of ijaareetu innumtuu bakka lama sadiitti cabeetu garuu Oromoodha. Waa'ee Itoophiyaa ijaaruutiif Itoophiyaa dursuutti cichee jira jechaadha. Sagalee uummata kanaa meeqatti qoodee risoorsii uummata kanaa sanaaf oolchee humna isaatiif yeroo isaa bara gabrummaan nutti dheeressee jechaadha. Inni gamanaan ammoo Oromoodhaaf dhaabbadha Oromoo kan quuqamu Oromiyaadhaaf jedhus bakka tokko hin jiru jechuudha. Inni sadiif afur iddoo meeqatti ol cabseetu innis akkuma kana utuu wal sukkuumuu utuu wal dhiibuu utuu wal karaarratti cufuutu rakkoo keenyarra aanuu dadhabnee jechaadha. Wanni Oromoo hadursinuu fi Oromiyaa hadursinuu kun akka nuti dhaabbannee eessatti deemaa jirra jennee of ilaallu carraa wanti nuti dhufaa jirtu waan hamtuun immoo ammoo qopheeni isa kanaaf akka dursinee itti qophoofnu yeroon isaa amma waan jedhudha faayidaan isaallee kanatti mul'atu. Hedduu bareedaatti nu ibsite gama kaaniin yeroo adda addaa waan amma gara dhumaarra kaafte Oromoon fuula lamee ta'ee gama tokkoon Oromoo gara tokkoon Itoophiyummaa kana waliin makee jiraachuun kun hin jira deebi'ee qabsoonumti Oromooyyuu Oromoos kan ijaare Itoophiyaadha jedhamee dudubbiin irra deddeebi'amee keessumaa yeroo ammaa kana adeemutu jira. Wantoota akkasii kana akkamitti aggata yaadni amma Oromummaan haa dursu jedhu kun? Sila fakkeenya gabaabaasii kaaseetan ture agartee uummanni kun akka itti qeequu qaba waanuma sirna adda addaa rakkoo adda addaa itti fidame kan yookaan itti fidan kan finna agartee finni kun rakkoo ofitti fidduu kun immoo kan itti fidan yookaan itti fidan rakkoo itti fidan jennu keessaa isa divide and rule policy isaanii iddoo meeqatti qoqqoodanii iddoo meeqatti cabsanii garaagarummaa walitti lammi tokko qomoo tokko gosa tokko agartee walitti diinomsanii bituu isa kana akkaataa itti seenaa agartee galmeessee itti qeequu qaba uummanni fakkeenya gabaabduu ansara sii kennee maaltu rakkisee jedhan jechuudha birruu kenneetiin ilmi isaa booda isa jeneraala ta'ee maal ta'ee inni iyyuu ammoo sadarkaatti inni irra ga'ee hin beekna waa'ee dhimma Oromootti yeroo deemu maal si dhibe yaa birruu kennee maaluma taate yaa birruu kennee ilma kee rakkoo godhe ilma kee giddiif godhe maaltu sii game yaa birruu kennee silaa warra aagaati daama meeqa rakkanne daama guddaa meeqa rakkanne jedhe inni kun isa har'atti nutti himan jecha isa har'atti nutti dhaatan jechaadha waa'ee tokkummaa biyya kanaa gootota Oromoo meeqa tamtuu Adwaa irratti
deemee duulee tokkummaa biyya kanaa kabachiisuuf siin jedhu jechaadha. Ragaa godhatan jechuudha. Kutaa lammaffaa qophii kanaa qophii keenya roobii dhufuu keessatti qabannee dhiyaannaa agasitti nagaan nu tura dhaggeeffattoota keenya. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.